عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني هردفتوتا دمبل ميديا. ريفت فالي يونيفرسيتي أداما كامباس ترجمنا. ريفت فالي يونيفرسيتي أداما كامباس ترجمنا. إباف دفني. Isallee booda viidiyoo irratti ni argattu. Bakki isaa ammoo nama baay'eetu keessa guutee jira. Kanaaf seenuu dhorganii. waan ta'eef asuma dhaabannee eegaa jirra jechuudha. Balbala dhaabannee. Ana abaaboo kana kennuufidha. Ati yoo maal kennuufi? Ani abaaboo kiloolleen abaaboo qabattee jirti. Filoon illee abaaboo qabdi. Abaaboo kennuufi dami. Abaaboo kana kennineefi asitti argamna jechuudha. Kanaafuu congratulation jedhaati commenti jalatti obboleessa kennan congratulation. Congratulation jedhaan barreessaa. Baga ittiin isin ga'e jedhanii commenti jala nu kaasiniin jenna. Akkasii bahaa jira. أشي نجان هي نجان هي بقى ستة الجمع فيلون اللي أبابوسي كنا جرتي أكنا زور اللي كاميرا يا كاسي بقى اسمعني زاكو لازم زاكو كوت أبابا كلي أبابا يا واي graduationi Ismail ahirratti gammachuu keessan ibsachuu barbaadan fi ofillee of beeksiftanii akkasumas ani Dr. Abdurrahman Fayyoon jedhama har'a eebba Ismail Tahir irratti argamna baga gammadde jechuu barbaada kongiraa baga gammadde jechuun akkasumatti kenna wajjin dhufne yaarraa sirriitti qophii bareedaa irra turte baay'ee namatti tola nama gammachiisa. Akkasuma